Yoo yaa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneerra mana keessa jirtu manatti silliiseen badhaadhaa guddaa namoonni baay'een subscribe gochuudhaan odeeffannoo garaa fayyaa garaa argachaa turteetu xiqqoo arabii faddatee yeroo takka bohaartiin soora sammuu keenya namni tokko yeroo bohaaru yeroo kolfu seeliiwwan sammuun baay'ee regenerate ta'u yookiin haareeffamu jechuudha. Keessi namaas boqonnaa argate jechuudha. Darbee sagantaa baartii tokko YouTube channel irratti isiniif qabadhee dhufuuf yaadaan jira. Odeeffannoo fayyaa irratti wantoota garaa irratti mari'achaa faasaa turuun keenya ni beekama. Abbaa cabsamaaf jedhamtee naan jedhan namoonni baay'een mucaa cabsaan jedhamu hin qabu. Kanaan duras akkuma dubbadhee akkuma baay'een keessan beektan baay'een keessan Facebook irratti na beektu jedhee yaada. Waa'ee cabuu qaama saalaa barreesseen ture. Isarratti namoonni baay'ee viral ta'ee namoonni baay'een ajaa'ibsiifachaa turan meemsi garaa hojjechaa ture. Torban tokko guutuu almost ji'a tokko guutuutti hin bohaaraa turreera. Wantoota hin baratamne akkas yeroo tokko yeroo barreessu namni ittiin bohaaraa barata kanatti nama jechuudha. Mee egaa hin caba waan hin cabneef hin qabu. Dhimma kana irratti mee artistoota Oromoo baay'ee jaallattan beekamoo ta'an muraasa sadan arfan tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hin caba. Mee eenyurraa jalqabu? Artist Keekiyyaa badhaadhaa toorarra jirta. Artist Keekiyyaa badhaadhaa akkuma beekamu Dr. Nafyad abbaan cabsaa waa'ee kana barreessee ture. Waa'ee cabuu qaama saalaa yaada akkamii qabda? waliin dhabaa kana ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Kana ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Kanaafuu warra ayyaantummaa qaban hin cabu jechuudha. Isin maal jettu gaa Keekiyyaan akkas jechaadha. Kana ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Egaa kana ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu jedhameera. I don't know dhumarratti itti dhufna dhuguma itti deemna. Egaa lammaffaarratti immoo artist leencoo daayee waan jettu qabdaa waa'ee dhimma kanarratti akkuma Keekiyyaa yaada isaa ibsee keeraatu immoo maal yaa dibaabee na dhukkubee leencoon na dhukkubee dibaabee koo dhagaa dibaabee koo jedhee sirbaara na dhukkubee jechaadha. Yeroo baay'ee miirri dhukkubbii yeroo qunnamti saalaa dubartootatti dhaga'ama. Leencoon maaliin na dhukkubeedhe mallattoo isaa keessaa tokko dhukkubbiidha. Tarii leencoo ilaalame dhibduu bira geessuudha manuma yaalaa gottuuti ilaalame cabuu noolu jenna. Egaa qosa immoo nun komatu jedhee yaada koomediidha kan hojjechaa jiru yookiin immoo taphadha. Kana jechuun akkas ta'e jechuu keenya miti akkuma sittiin bohaartaniif jechuudha. Sadaffaarratti artist Elsa nigussee egaa yeroo darbe maaliin jedhee qaama saalaa dhiiraa kan cabsu baay'een shamarran baay'een keessan beektu. Kanaafi mee maal jettee yaada qabda? Mama Oromoo yoomuun cabsu yoo barra safuu seeraan hin bulle malee. Oromoon cabsu. Egaa cabaa garmalee sinaa oolchuu Elsaanis kanuma nu eebbiste fakkaata. Kanaaf gabaabadhumatti kana fakkaata turtiin artistoota keenya yeroo gabaabaa deeqa gabaabduu keessatti goone kana fakkaata. Egaa gabaabsee ibsuudhaaf akkuma kanaan dura isiniif ibse sababoota garaagaraan kan ka'ee hin baratamne namoota muraasa irratti ni mul'ata garuu ni caba. Yaalisaas yaalii baqaqsanii yaaluudhaan ni hodhamanii ni fayya jechuudha. Namoonni baay'een lafee qabaa jedhanii kan gaafatan jiru. Cabni koo caba keeti jettanii immoo shamarran baay'een kan hojjetan baay'ee jirtu. Egaa kun akkuma jirtu ta'e gabaabdumatti akka ittiin bohaarruuf sagantaa bareedduu gabaabduu kana isiniif qopheessee jira. Yoo jaallattan like godhaa. Share godhaa, subscribe godhaa. Sinittaa tolu hin cabina, hin badina nagaan tura.